waraanni bilisummaa Oromoo murtee kana waamicha uummanni Oromoo dhiyeesse fudhachuudhaan murtee olaanaa kana gaggeessuudhaan gootummaadhaa olii waan raawwattaniif maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Uummanni keenya qabsoon itti nafne, bu'aa ba'iin itti nafne, waggoottan darbe, jaarraa darbe, aarsaan mana jedhamne uummanni keenya kaffalee jira. Warri siyaasa Oromoo taphatan garuu wareegama uummata keenyaa bilchinaan, ga'umsaan sadarkaa barbaadamutti ceessuu waan dadhabaniif uummanni Oromoo gaaga'amaaf, salphinaaf, rakkoo amma hin jedhamneef saaxilamaa tureera. Keessattuu waggoottan darban rakkoo keessoo keenyatti uumameen, rakkoo akka Oromootti uumameen, diinni kaanis harka keessa naqatee Oromoon akka xiqqaatu, qe'een Oromoo qe'ee salphinaa, qe'ee dhiigni itti dhangala'u, qe'ee namni irraa dheessu akka ta'u ta'ee jira. Kun madaa diinonni keenya nurratti raawwatanii ol madaa hamaadha. Maaliif kan wal gaaga'aa turre, kan wal miidhaa turre obbolaa lamaadha. Miidhaa kana keessa darbuudhaa ol miidhaan hamaan hin jiru. Miidhaan kun immoo olee bulee Oromoo diigumsaaf, salphinaaf, Oromoo diina biraatiif akka saaxilu shakkii tokko hin jiru. Oromoon qabsaa'ee waan keessa darbee dhufe kana akka duubatti deebisu shakkiin tokko hin jiru. Akkuma lafee saatawwaadhaan cabsu jedhame Oromoo Oromoodhaan cabsuudhaaf warri kaanis harka keessa naqatanii rakkoo hamaatiif Oromoo saaxilaat kan turan. Gaafa nagaan Oromoo bu'uudhaaf deemu jedhame Oromoon haati Oromoo, abbaan Oromoo, jaarsoleen biyyaa hunduu hin gammadaa. Warri diinota Oromoo immoo boo'ichaa taa'u jechaadha akkuma hundi keessan beektan. Boqonnaan kun cufamuunsaa qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa. Hiree Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa. Garaagarummaa siyaasaa saba tokko keessa jiraachuusaa waan gaarii. Afaan qawweetiin garaagarummaa siyaasaa hiikutu rakkoo ta'a. Keessattuu immoo yoo gabrummaa taate garuu maal godhu? Gabrummaa ta'uu dhibee obboleewwan lamaan gidduutti yeroo ta'u rakkoo guddaa ta'a. Akka akkas hin taane gochuudhaan garaagarummaa siyaasaa karaa ammayyaa ta'een gaggeessuun ammayyummaadha. Kanaaf Oromoo gidduutti miidhamni akka hin uumamne, hireen Oromoo sadarkaa biraatti akka ce'u, qabsoon Oromoo karaa akka qabatu, qe'een Oromoo waan isaaf malu akka argatu gochuudhaaf waliigalteen har'a taasifame kun injifannoo olaanaadha. Hiikoonsaa hiikoo olaanaadha. Seenaa uummata Oromoo keessattis bara baraaf dubbatamaa jiraata. Kanaaf warri har'a kana murteeffattanii dhuftan dhugaatti isin gootota keenya baay'ee isin kabajnaa, baay'ee isin ulfeessinaa, baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Uummanni keenya nagaa akka barbaaduu fi ijoollee isaa gidduu rakkoo hin jiru akka hiikamu caaccuu baasee, kallacha baasee, farda luugamee, durba baasee, nama qambarriidhaan yaasee, filannoonsaa nagaa akka ta'e. Nagaan kun immoo akka fuulduratti isa tarkaanfachiisu fedhii isaa agarsiisaa dhufeera. Isa kanaaf nuyi akka mootummaatti cichoomina olaanaadhaan, naamusa olaanaadhaan hireen kun bu'aa olaanaadhaaf akka ooluuf hojii cimaatti akka hiikkatuuf jabinaan kan hojjennu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Akka mootummaatti fedhii addaa nuyi qabnu tokko iyyuu hin jiru. Kaayyoon addaa nuyi qabnu tokko hin jiru.
nagaan qe'ee Oromootti bu'uun waa hunda sadarkaa olaanaatti qaceessuun beekna. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti har'a magaalaa Finfinnee keessatti waraana bilisummaa Oromoo faana sadarkaa kanatti waliigaltee irra gahuu fi murteeffachuun mootummaa naannoo keenyaatiif seenaa guddaadha. Mootummaan naannoo keenyaa uummata keenya tajaajilee uummata keenya fedhii isaatiif hiree isaatiif akka innis akka barbaadetti socho'u akka hojjetu gochuudhaaf hojii amma onaa hojjetamaa ture keessatti inni kun seenaa olaanaadha. Maaliif boqonnaan ittaanu Oromoon diinota isaa bu'uuraa ofirraa qolachaa qe'ee misoomsu qe'ee jijjiiru garaagarummaa siyaasaa jiru immoo qabsoo siyaasaatiin murtee ummataatiin sagalee ummataatiin murteeffachaa deemuun kun aadeffatamee kan itti karaa qabataa jechaadha. Kun Oromoo itichaa tokkummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti ceessaa. Kanaaf uummata naannoo keenyatiin baga gammaddanii baga irraa aantanii isin jechuun barbaada. Waan ammarra kana irra geenye kana keessatti kan injifate uummata Oromooti. Kan injifate qe'ee Oromooti. Nagaa Oromooti. Kan injifate kaayyoo uummata Oromooti. Kanaaf jaalleewwan amma karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf waamicha uummata keessanii fudhattanii asitti nu gidduutti argamtanis injifannoo uummata keessanii kana sadarkaa barbaadamutti ceessuudhaaf karaa nagaatiin ijaaramtanii jaarmiyaas qabaattanii akka fedha keessanitti uummata keessaniif qabsooftanii waan uummata keessaniif keessoo keessanii sin quuqu hundayyuu karaa nagaadhaan tarkaanfachiiftanii fedhii uummata keessanii kaayyoo uummata keessanii milkeessuudhaaf jabaattanii akka hojjettan asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Har'a firoonni Oromoo hundi hin gammadu. Diinonni Oromoo hundi immoo hin boo'u. Nuyi obboleewwan keenya faana dhiiga walii jigsuun gammannee hojii raawwannu miti. Kun sirriitti beekamutu irra jiraata jechuudha. Nuyi koodeewwan keenya faana kaayyoo wal nyaachuu fi sagantaa wal nyaachuu hin qabu. Nuyi seenaa Oromoo keessatti waan darbaadhaan dhufe kana akka hiree guututti ce'uudha fedhiin keenya. Hireen kun immoo dhalootaa dhalootatti akka ce'uudha. Uummanni Oromoo sirna cimaa akka qabaatudha. Nuyis jiraanne jiraachuu baanne uummanni Oromoo sirna cimaa akka qabaatudha. Kanaaf har'a handhuura Oromoo irraa as magaalaa Finfinnee irraa nagaan Oromoo sadarkaa olaanaatti ce'uusaa diinaafis firaafis labsida jechaadha. Obboleewwan keenya sadarkaa adda addaatti iddoo adda addaatti ammas argaman karaa nagaa hooggantoota waraana bilisummaa Oromootiin baname kana fayyadamtanii nagaadhaan qe'ee keessanitti akka deebitan qabsoo uummata keessanii karaa nagaadhaan akka gootan asumaan kabaja olaanaadhaan asii waamicha keenya irra deebiidhaan isiniif dhiyeessina. Boqonnaan kun cufamee boqonnaan wal gargaarree wal tumnee gaaffii uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti itti deebisu misooma uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti sadarkaa olaanaatti itti ceesisnu akka nuuf ta'u asumaan hawwii kun ibsaa. Jaarsoleen biyyaa, abbootiin gadaa, hawwan siiqqee, uummanni keenya bal'aan, abbootiin amantaa hundaa ol galata guddaa qabdu. Galatoomaa isin jechuun barbaada. Raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti nagaan kun akka dhufu gahee eenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatee jira. Isaaniifis galata guddaan galchaa fi addatti immoo Jeneraal Haayiluu Gonfaa maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomii ulfaadhu jechuun barbaada. Kanaaf isin har'aan booda obboleewwan duris obboleewwanii har'a immoo jaalleewwan keenya isin ammaan booda wal qabannee Oromiyaa misoomsinaa wal qabannee fedhii uummata keenyaa sadarkaa hundatti milkeessinaa
baga nagaadhaan dhuftanii qe'ee keessanitti dhuftanii waanuma isin dursinee as jirruuf baga nagaan dhuftan isin hin jennaa qe'ee keessanitti dhuftanii kanaaf boqonnaa guddaa kan ammoo saaquu keessaniif irra deebi'ee laphee kiyyarraa isin galateeffachuun barbaada. Dhugaatti immoo isin gootota galatooma. Har'a laftis waaqxis hunduu hin gammada. Kan hin gammanne kufaatii fi cabiinsa Oromoo kana hawwu qofadha. Baay'ee gammadeen jira.